miidiyaa irratti haasa'umaa jiraame keessaanis dubbachuu nama dandeenya. Waan miidiyaa irratti dubbatamu waan miidiyaa irratti miidiyuma irras gaafanna jechuudha. Miidiyaan nuti akka faamiliiti nuti bakka mana keenyaaf miidiyaan asuma irratti wanni waan jennuuf jechuudha. Anna yoo jaalalti si qabdee jiraattellee fala gootaa jaalalti. Kan mucaan gaafadhu kanumarraa kan qabamte naan jaa bayante video Barri jaalalli si qabuu fi jaalallee ta'uun addaa bara. Jaalallee ta'uun erga isin lameenuu walii hintanii amma jaalalti si hin qabne jechuudha. Jaalalli nan qabne arra laali uffata ajaa'ibaa Dubaay keessatti biraandii uffatamee hin beekne takka ijoolleen naa bibbitanii amma takka qaamatti gammadee ture. Uffata biraandii si bitanii? Biraandii akka inni babbareedu. Akka booda waliin tumne kaa. Eenyuni? Ummataan akka booda waliin tumne inje warri Dubaay wal tumanii xiqqisha turanii. Lakki an bakka tumaa sana hin geenye maake. Anga hakuman dubbadhaanatti naarina waama miidiyaa irratti wallahi gisee xiqqishoo beesti ta'an dhumarratti booksiidhaan an erga tigistiiti saayiba namanu erga tigistii ni beeytanii migaahis. Bakka akkasitti namni waltuma jeen sodaadha si galee akkasii ati amma laa waa hundarra warri waa sii bitu si haa bitu si jaalatanii si dinqisiifatanii si bitanii si haa godhan garuu warri siif godhu kun akka tiijiyaa akka dalagaa si naqan gaafadhu shi. Dhagaye maati ani warri uffata na bitan kun akkam akka ta'e beektaa? Isaan dalagaa akkasii naqan akkasii barbaadan. Koosiittiin hima. Ani isaan waan irratti wal beekna malee. Akkas jechuun barbaadne namni ilaala amma Dubaay tana keessatti an Dubaay hin dhayne bar miidiyuma kanarratti arge beekte abaluun maal naa godhee abaluun akkas naaf godheen jechi jedhamu kuni booda yaa'ifaa fidanii walalaan si galaas gubbarratti gisee hedduu waan arkeef akki waan akkasii hin taaneef warroonni amma waasiif godhaa jiran si dinqisiifatanii si jabeessuuf namni kamuu gaafa biyya namaa dhaqe gaafa dura taaribummaa dhaqe gaafa dura keessumummaa dura dhaqe nama kamuufu namni huccuu ni bitaa ni jabeessaa. Maallaqas hanqate guyyaa namni sun dalagaa harkatu wal gargaara Oromoo biyyuma hundatti kun nuti illee akkas turre gaafa dura dhufu garuu akkasitti yoo akkasii barattee akkasumatti itti fufte booda lolaa dhufa waan ta'eef gaafuma duraa kanatti dalagaa akkasii barbaadan itti himadhu ijoolluma amma si deeggaraa jirtu si jabeessaa jirtu tanuma akka amma obboleeyyanis si qabate tun dalagaa siif haalaalan si haa galchan itti himishi. Tolee. እና ክብረ ነገ ቀብድ ቢፍትሻ ደለጋ በርባለታ ጅርቲ ባይዘዌ ጋይስ ቢሮሌ ደይጤ ቱሬ ገሩ አናል ከኔ አፋን ዋን ባይኔፍ ነማ አፋን ቤሁ ነማ አፋን ቤነ ኩን ደፌ ደለጋ ነርከቱ ነፈካተሚ ገሩ ብየተነተማ ነምኒ አፋን ቤነ ደለጋ ነው መደለጋ ገሩ ማለቀ ጥቃን ደለጋ ማለቁ መይሳቱ ጥቃታ ማለ ደለጋ ነው ያርከተ ዩባይት ገሩም ቤነ namni afaan hin beekne meeqa afaan dalagasa kuma shanfaan ammoo kuma saddeet akkas meeqaatti. Akka isbata. Torba kaafaan beekoo. Kudha shan kaafaan beeku kudha shan hin dalaga. Afaan gisee barattee akkuma jechuun laal. Wanti afaan gisee hin beekne maalleen xiqqaa waan ta'u madaam si gargaarti hojii si gargaartu si garsiisuu si jala deemtee kana godhii gisee akka nama si hojii dalagetti lakkaawwatan isaan kanuma ijaan si garsanii waa si barsiisan kana akka waan dalaganitti lakkaawwatan waan ta'eef maallaqa akka nama afaan beeku siin qaban namni afaan beekoo dalagaa isaa madaamii hojii walitti naasa'u ifumaa dalaga ganama ka'ee waan hunda hin beekaa guyyuma takka madam mana isi garsiistiin waan dalagamu qabu fi waan barbaachisu itti himti guyyaa kaan guyyuma takka qofa warri afaan beeku guyyuma takka harka hanqa baatii dhumaa hin dalaganii jechuudha. Kana waan biraatilleen afaan gisee barattee akka nama kamittuu dalagataa jechuudha illee damoostanyaa gudguddaa taata. Hin jirtu
Jira hamsi dhaggeeffachaa jira. Kanaafuu waan xiqqaarraa namni guddatti kaasi galee namni shilingii yoo tuffatte hin guddattu laal xiqqoomarraa guddatti nutu mana madaam waggaa meeqa dalaguun tureera waggaa meeqa mana waan khiyyarraa giseen siif himu jechuu namni na beeku ni beeka mana madaam taa'ee geemii taphachuu ture namni mana madaammaa teessee geemii taphattaa ofirraan teessuun anjaa kan namni akka leenca kanaa kan waa meeqa kanaa kan maallaqan dalagu mana madaam dalagadhu arkadhu caala haasitti irra naa kanan hedduu osoo ta'uutiin dalagu ture garuu akka tasaa kalee na dhukkubjetiin bee mana madaamii an dhukkubsadheen bee malee dalagu mana madaam bakka ustee mana taa'urra das na ja'an sigalee waa hojjechuun hin barbaada so waggaa dheeraa dalagu ture sigalee gaafa dalayde waan xiqqaarraa gaafa dura afaan hin beeku ture waan xiqqishaa tokkoon dalagu ture osuma giseen afaan baruu maallaqa naa guddisan gaafa maallaqa ofii keetii dalagattee harkatti qabattee magaalaa dheeyxee waa bitattu wallahi jireenyi gaafuma sanaafi gaafa ati damooza fudhatte habiibti oh my goodness namni nuti hin dubbatu habiibti mangistii taatee jiraatta wallahi guyyaa dura damooza fudhadhe laal habiibti akkan itti gammadeen sinjee siimuu danda'u bakka እና gaafa damooza dura nam tokko wanta sin jechuu hin danda'u atu gaafsan jireenyi siif gala jireenyi gisee sii galu gaafa dura dalagatte sii galee mana madaam namni kamuu amma warri tiktaakara ta'e hundi warra asirra taa'ee geemii taphatu hundi kan mana madaam hin daleen hin jiru garuu ati akka fedhinnaa keetiitti sii galee dalagattee feemasummaa keetiin hojii hojjettee akkuma duraan keessaanii sitti himutti jechuudha hojjettee walirra kaayate waan beekamtii qabdu dirqama mana madaamiti du'ii miti namni karaa maallaqa itti harkatu karaa biraa yoo harkate dirqama miti manni madaam baay'izawee waan hubachuu qabdan namni karaa itti maallaqa harkatu yoo qabaate nuti amma karaa itti maallaqa harkannu yoo qabaane dirqama miti mana madaam deemuun yoo maallaqa dhugumaan harkadhee jiraate maal godha yoo hin harkanne immoo giddeetaa mana madaam ni deemaa jechuudha kanaafuu ati hojjedhuuti xiqqashoo hojjedhuuti waa banadhu laayivii keetirratti taa'ee hojjedhu namni si jaalatu waan ati hojjettu san sirraa bitata jechuudha. Dhumate waan biraa kirkirii hin barbaachisu namaa wajji wallaluu namaa wajji wal ga'uu hin barbaachisu biiftuu na'amanii zannaxxee jiraatte laa mangistii taate yani qoonjoo ati duraanuu mangistiidha mangistii taatee jiraatta shi. Waa'ee jaalalaa hoo gaayis jaalalti hin qabne hin bar. Dirqamaan qabu qaba. Guys warri jechuudha. Maatiin badhaamumatti araadaadha. Geetaan miskirii nama bitee nama gurguruu danda'udha. Takka maamma koomentii kana 50 dardartanii lafa keessanii fi masamaa illaatu. Maafi waan gaafachuu barbaadu na gaafatti. Garuu hin beekti waan hundumaa laayifii nama irra jiru kana hunda isaa dabarsitee waan keessa dabarteefoo ishiidhaaf waan addisiin ta'uu jaalalti si qabdeellee laal lubbuuti jedha geeffadhu ammas jaalalti yoo si qabdi jaalalti laaffala gooytaati habiibti jaalalti tuni sitti dawwaltee sin qabdu sitti dawwaltee jechuudha beellamaanii miti laal jaalalti osoo ati tasuma si qabdi jechuudha nuti barni qabdi jennee yaanne wallahi nuti bar duraan nama 4 kiiloo see wallahi kaayoo kiyya keessa 4 kiiloo seenuu yaaduun qaba ture yaada yoon seenuu baadhanii hulaa jalan dhaabbadha jee osoo yaadu bakka akka maleetti bikama bakka akkuma akka jaalalti na qabdee akkasitti huna asirra habiibti akkasi waraana jajjabaa turre ati gaafsa miidiyaa irra jirta hin jirtu hin beeku waraana jajjabaa turre miidiyaa kanarratti fi feesbuuk irratti jechuudha wallahi seenaa keenya tiktook feesbuuk irra yuutuub irra laalii maafi waasi dhibdeessa an tiktook la an feesbuuk ammuun qabu unkan duraanii miti ammumoo feesbuuk hin qabu ammuma amma saa kana keessa hin qabu feesbuuk hin jiru silkii yeroo bar ammalaan jaalaltii ana makka haadhatee takkatti amma wanti kun miidiyaa irratti haasawamaa jiraame keessaanis dubbachuu nama dandeenya waan miidiyaa irratti dubbatamuuf waan miidiyaa irratti miidiyuma irra si gaafanna jechuudha miidiyaan nuti akka faamiliiti nuti bakka mana keenyaaf miidiyaan
asumarratti wanni waan jennu jechuudha. Anna yoo jaalalti si qabdee jiraattellee fala gootaati jaalalti rakkoon qabu akka miidhamneetti istaandaaf istoondii itti goonee tolchina jechuudha. Akka ati xooriin dhahamtee mana yaalaa bulkoosirran dhaabbannetti yaalii jajjabduu si kan yoo booda mana yaalaa seente sirraa dhumattee jirti abibti riifarii sanuu biyyan qabdu jaanta jaalala riifar bikkatti sii barreessan hin qabdu akka dhukkuba biraatii miti riifar biyya biraamma hinditti sii barreessan biyya hedduu sii barreessan jechuu Dubai Suudii biyyoo adda adda sii barreessanii miti jaalalti riifarii hin qabdu jechuu namni tokko hin beeku laata takka xoorsi godhamnaan Masjida galte takin bata kristiyaana galte du'aa godhattee yaa rabbii fi jechuu qofa. Yoo miidhamtee gaa miidhaa yoo miidhaan yaaliin qabdu habitti miidhamtee si dhiisa malee osoo miidhamiin immoo stop goonee qabna jechuudha. Si galee. Oh God. Agai waadaaf maal ani fati jaalalleedha himin himta kino kan mucaan gaafadhu kanumarraa kan qabamte naan jaa bayante video warri jaalalli si qabuu fi jaalallee ta'uun adda bar jaalallee ta'uun erga isin lameenuu walii himtanii walitti takko taatanii sanboota bakka jaalallee taatan isin jaalallee qabdaa jedhama malee jaalalti si qabdeen jedhamu akkasuma mi faamilii soo mucaa mana fiddee ol galchita rabbii sodaaduti maal haasawamee amma ol fiddee dhageessitti ni maamu waan ati hin beekne koo ta'uu hin qabu bar waan tokko yaa biitti maal haasawee dubbadhaayyee waliin dubbadhaan sin dhaggeeffannaa. Ayyee galatoomaa siniin jedha jalqaba irratti nagalchuu keessanii fi maakii harka fuunee akkam nagaa keetii jirtaa? Nagaa fayyaa. Baga jiraatte nageenni badhaadha. Nagaa adabadhu ta'a egaa biftuu maal taateeti? Nagaa dubbadhu. Ayyee baga nagaa taate maakii keenya baay'een si kabaja ani dhugaa dubbachuuf taanaani bakka guddaa si qaba si gadee. So siyaa kabaju. Kan hin jechuu barbaadu ani namoonni kaayaa'u siif waa'ee miidiyaa haarawaa miti nullee sirraa baranne jechuudha. Namoonni akka keessanii kun namoonni jajjabaa ta'an argitee miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf taanaan teenyetu sin hordofaa turre malee waa'ee miidiyaa har'a sitti dubbachuudhaaf illee haamlee hin qabnu jechuudha. Dhuguma jechuudha. So namoonni keenyi akkuma beektu Oromoon keenyi gaafati promotionii waliin hojjettu yookaan immoo gaafati suura waliin kaatu gaafati viidiyoo garaagaraa waliin hojjettu abbaa manaa fi haadha manaa godheetu walitti si dabalee walitti si fuusisee si heerumsiisa jechuudha. Homaa tokko osoo argitee durga yaa abbootiin keenyi argitee saddeeta deemee maal jedheetu akka aadaa Oromootti wal fuusisa malee inni ammaa kun TikTokii dhumarratti osoo namni waliin fuudhin waluma fuusisee walitti heerumsiisa jechuudha. Harruma kana ka'ee viidiyoodhuma kana ilaaleetu walitti qabeessi ijaara jechuudha. So biiftuu dhaafate akka haadha taate nan beeka. Jalqabarraa kaasee jechuudha. Yeroon ani si galee Finfinnee jiraachaa turerraa kaasee nan beeka. Amma akkuma carraa ta'ee biiftuun yaa'u biyya kana keessa dhufte biyya Dubaayii kana. So ani biyya kana keessa jiraachaa jira. Dhugaa dubbachuuf yaa'u biyya kana keessatti hojii garaagaraan hojjedha. Biiftuun biyya dhuftee miidiyaadhaan hin beekan biiftuu akka carraa ta'eetiin hin bareessayyuu. So ergan baree kaasee seenaa shiirraa kaasee dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een kabaja baay'een jaalladha. Ani immoo beektaa yaa'u ati hin beektaa namoota akkasitti maatii hin qabne kana baay'ee garaana nyaatu ijoollee shamarranii anaan jechuudha. So
achi dhuftee akka carraa ta'ee bakka simannaa goonee fi maatii isheen bira dhuftee bira jechuudha achitti dhaqee argadhee achi booddee bakka viidiyoon tokko gaayaa'u namni gaafa wal bira dhufu viidiyoo walii waraabbataa viidiyoo tokko achitti waraabnee waliin gadhiisne achumarraa ka'anii Oromoo waanuma tokko bakka koomentiin maalis jira ka sana dhiisi achi booddee viidiyoo sana waliin hojjenne guyyaa lammataa deebinee wal agarree ammallee viidiyoo waliin hojjenne ka sadaffaa har'adhaa akka carraa ta'ee anaanaaf hin mijannee konkolaataan kiyya garaajii keessa jirayyuu achi ture hojii wayiin qaba'anii dirqama dhuftee na arguu qabda jennaan dhaqee daqiiqaa 15 argee jechuudha. Kanaaf nuti ani waadaan jedhama mitiire waadaan waa takkallee biiftuurraa dhimma abbaa manummaa fi haadha manummaa tokkollee hin qabu. Oromummaadhaan wal beekna obbolummaadhaan wal beekna garuu akka nama tokkootti biiftuu jabeessuudhaaf bira dhaabbachuudhaaf akka obboleessa ishii tokkotti hararlee borullee biran jira jechuudha. Haga humna kiyyaa so sana malee uummanni kun asumarratti wal fuudhee walitti heerumsiisaa jira. Sanammoo yaa maakii akka tubattuun barbaada waan biraa miti. Sanaaf ololli akkasii kun miidiyaa kanarra kaatee jirti waan ta'eef ati nuuf beekii siin jedhashi. Ambar isinii beekee bar garuu ati suuraa fustaana isin uffatte tokko hedduu bareedani beektaa. Suuraa san gisee hedduu poosta gootatilleen. Uummanni dhugaa maali waanuman arkee bar. Suuraa san irra deddeebitee poost goonaan uummanni useetumaa miti ergirra kajee wayitu jira jeetuma uummanni iyyasii galee. Kista akka suuraan gisee babbareeddu namni kun beekee nama poost godhaa miree atis poost gootee san moollaa'e. Yaa maakii akkamidha beektaa? Yeroo tokko argitee miidiyaa mataa kee guddifachuufis jecha wantoota garaagaraa gochuu hin dandeessaa. Biiftuu faana akkasitti waraabuun kiyyas immoo akkuma siin jedhee jalqaba irratti siif ibse amala biraa yookaan immoo viidiyoon keenyas waan biraa agarsiisa yoo taane akkuma nama tokkotti bakka akkuma yaa'u uummanni kee ijoollee Oromooti bar. Amaaraa yookaan Isin lameen ijoollee Oromooti inni bareeddanii uumaa rakkoon hin jiru bar. Yaa amma fakkeenyaaf namoonni fiilmii Dammoo hojjetan ana sumaanuu maatii waan asitti mu barbaadu tokko yoo jiraate suurii waadaa dhugaa dubbachuudha hin beeku ijoolleen Dubaay keessatti gisee baay'eenna ana bicha odoo hin ta'in nama kamiifuu nama ta'uudha. Ijoollee kamiifuu nama darbee ta'uudha. Isin galee gaaf sana akkuma ana bichaa miti dammeellee bakka hojii ishiitii fidee dhufee anaa siina fidee walitti nu qabeetuma wajjumaa suurallee kaanii tattabachaa ollee si galee baxaamitti nama namaaf kabaja qabuudha. Akkuma sana immoo nama iddoo keessattuu ijoollee shamarraniiti iddoo guddaa qabuudha. Maakii maal kofalla? Maal kofalta reen sitti ni baay'ira miti? Ara koomantii wallahi koomantii ani habibti yoon koflee hundee gudii bar. Koomantiin uummataan na kofalchisaa jira wallahi. Ishi si dhaggeeffataan jira bar. Kaza akkasiina sanuma sana malee sitti meen duras sitti meera waan inni ofiisa hedduu hin jiru. Nu lamaanuu nama jireenya mataa Isin lameen bar yoo wal jaalattanis rakkoon hin jiru bar. Rakkoon eenyutu jechuun waa'ee keessanii namni galchu hin jiru bar. Yoo wal jaalattanis jaalalti isinirraan hin baane wanti uumamu tokkollee hin jiru bar. Obboleessattanii boodee yoo wal jaalattan nuti nu ajaa'iba malee. Amma haquma dubbanna booda amma obboleessattanii amma booda wal jaalannee jettan fa'a aarree loluu dandeenya fakkeenyaaf. Malee wanti takka namni wal jaalatuun waan isinirraa ba'e miti. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee Oromooti. Wanta akka isinirraan hin baane isin galee. Akkasi. rakkoo hin qabu dhugaadha himadhaan. Dammoo isin lameenuu hin bareeddan dhugaa dubbachuudhaaf footoon keessanii viidiyoon keessanii wanti hundi keessanuu ni bareeda. Wanta namni akkasii irraa wanti jiru miti. Hai maali biiftuu? Beektaa maakii amma sa'aatii kanatti ani jechuudha.
dhugaa dubbachuuf taanaan biiftuun baay'ee miidiyaa kanarratti itti dhiyaatti baay'ee uummanni kun ishii beeka baay'ee jabduudha jechuun namni si jalatti guddate baay'ee jabduudha argite so saatii kanatti immoo ani akka isheen oddoo wayitti cabdee haftoo osoo hin taane jajjabeessee bakka kallattii hojii ishiitti akka isheen jabaatte si gadee kallattii wayii qabattu yeroo baay'ee nan gorsachuudha akka isheen jabaattu barbaade akka isheen kallattii qabattu bakka barbaada malee ani saatii kanatti akka isheen jaalalli ishii qabee yookaan immoo oddoo wayitti saayikoon ishii waan biraa yaaduun barbaadu dhugaa dubbachuuf taanaan hin beekti waan ta'eef jechuudha so kallattii bakka kallattii hojii kallattiitti isheen jabaattu sanadha malee amma dhuguma dubbachuuf waamti jaalalaayyuu isheen barbaachisu jechuudha. Intalli mucayyoon baay'ee daa'ima waan taateef ganaadha hin qaqqabdi ganaa heerumsiisnee ganaa dhugaa dubbachuuf taanaan ganaa jabeessina waan ta'eef amma waliin taanee ani kan hin jechuu barbaadu atillee maakii namoota baay'een beekta biyya kana keessaallee namoota gurguddaa amma tokko anillee yaa'u namoota nan beeka namoota kallattii hojii mana beekan so waliin taanee kallattii maatii bakka maatii kabajaa qabanidha isaan maanillee waliin taanee hojii yaa barbaadnuu fi isaanillee dhugaa dubbachuuf barbaadaa fi kallattii dandeenyu jedhanii